ሞክሬ ነበር ግን አልተሳካም። በቃ እግዚአብሔር የወደደውን ያደረገው አልሞትንም አለን። እሺ ምላል እሺ ቆንጆ ጠይቅሽ እድሉን ስጪኝ ፕሊስ። ወንድምሽ ይቅርታ፣ በመጀመሪያ ማለት ወንድምሽ የእናትሽ አባትሽ ልጅ ነው? አዎ የእናቴ አባት ልጅ። ታላቅሽ ነው? ታላቄ ነው። እሺ በስንት ዓመትሽ ነው የደፈረሽ? አትሊስት እንደው 15 እስጎ ማሪና ክርስቶስ እስጎ ማሪና ክርስቶስ እስጎ ማሪና ክርስቶስ ያ ረቢ ዲፋማ ኬቲን ኑ ያዳዱ ከነ አረበትስ አፋንትስ ዱበቹትስ ባዬ 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 እናንተ አመንታ ቀብደኒን ከነ ረቢ ነማ ዲዱ ከና ፍር ከዳና ፍራ ጉረዳ ዱአይ ጎዳ ዱጋ ዋና ከና ዳጋውኒ አኒ ሱሩሩ ነጀደ ቪዲዮ ከና ፊዱ ፊሲን በርባኔ ገሩሜ ኤርጋፍ ከሳ ቀባ ከንጀዱ ኤጋሻ ማርከፉኔ ከበጀምቶታፍ ዳወቶታ ወርዶቶታ ኬኛ ነገኝ ቆ ከንጃለላፊ ከበጃ በካፊ ለፈርተን ሲኒፋ ባየቱ አኒ ሶብሌቲን ኬሰን በካፊ ለፈንጀሩቲ ዋቀዩ ገለናታው ነጋኮቲ Egaa viidiyoo kana dhugaa dubbachuuf baay'ee dheeraadha. Imimmaan miti dhiigan bu'ee jechuudha. Maaliif jennaan obboleessi obboleettii gudeede jechuun kana dhaga'uun bara dhumaa keessa jirra. Mallattoo bara dhumaa keessa jirra. Yeroo obboleessi obboleettii akkana godhu gizee maatitti immoo himattu maatiin immoo maqaadha jedhanii micayyoo tana haala kanaan taasisuun. Egaa hordoftoota kiyyaa dubbiin akkana jechuudha. Obboleettiin keenya kuni kan na ulfeeche kanan da'ee fi obboleessa kan kooti isaan gafaati jetti. Maaliif maatii keettiin himnee gizeenni waan akkanaa sirraan ga'u jennaan himeen jira itti. Ani barattuu kutaa 5 ta'ee tanan umuriin koo baay'ee daa'imaadha. Kan inni waan kana narratti jalqabe jette akkuma guyyaa na gudeedeen maatii kootitti mannaan adabadhuu taa'ii. Balagaayini naan jedhanii na rukutanii isatti garuu homaa tokkollee hin dubbanne ilma dhiiraati waan ta'eef ammas mucaan kun deebi'ee natti deebi'e yeroo natti deebi'u ammas ani maatii kun dhossine ittan hime jetti yeroo kana maatiin itti wanta micayyoon tun jettuun kana maal godhu ilma isaaniitiif adalla'u jechuudha. Kana jechuun maatiin akka ilmi isaanii kana godhu yaadaniituma malee bakka haaraa waturratti agar jedhaniiti malee akkamitti mucaan kun gaafa micayyoo tana gudeedu ande dhiiga keetii obboleettii keetii waan kana akkamitti goota jedhanii mucaa kana hidhanii garafuu kan qaban turanii garuummoo ishee dubaraa san balleechituu godhanii gaafa ishee garafan gaafa ishee dabaddaban mucaan kun immoo mi'eeffataa midhaan soddaan liqeeffataa akkuma jedhan itti deddeebi'ee jechuudha. Shamara waan taateef immoo garaatti hafee jechuudha. Ka shamarri dubartiin erga dhiirri tokko qoricha tokko doon fudhatiin itti deddeebi'ee gaafa gudee dubar inni hafa waan ta'eef itti hafee hin ulfoofte jechuudha. Gaafa ulfooftu kan ammoo maaltu uumame obboleettiin ishii hangafa fuutee mana yaalaa yeroo geessitutti akimiin ulfa ji'a 5 fi takkulii darbee jira jedhaniin obboleettiin akka mana yaala obboleettitti illee himannaan immoo adabadhuutii kana dhofadhuutii adabadhu namni naannoo maqaan nu badaa kana wanta takka afuurillee hin baafatiin jette obboleettis nu gargaarte sila gara seeraa geechuu qabdi moo adabadhuutii namni naannoo maal nuun jedha jechuu qabdi moo wanta kana dhossite yakka agana ga'u kana dhossite obboleettii ishii quxusuu miidhuu qabdi. Mee bakka kanatti yaada obboleettiin tokko obboleettidha jennaanu maatiin dhaga'uu fi dinnaan obboleettii kanattu dabarsite wanna akkanaa narratti ta'aa jira obboleessa kiyyaan jettee yeroo himtu kana gara higgii gara seeraa deemanii mucaan kun akka seeraan adabamu taasisuu qabu. Obboleecha dhiisee abbaa fedhe yoo ta'e erga yakka agana ga'u namarratti raawwate adabamuun dirqama ilma namaati jechuudha. Sinii galee miti garuu obboleettii sunis kana hin goone gaafa ishiin immoo bakka ani bireedinis natti dhufaa hin jiru jettee gaafa himtu fuutee mana yaalaa geessite jechuudha. Yeroo mana yaalaa geessitutti ulfa ji'a 5 fi takkulii ta'e doktoraan dhuffi kun akka dhalatu hin barbaannu kan uumame akkanatti obboleessa irraa waan ta'eef akka ba'u barbaanna jettee gaafa doktorichatti dubbatan doktorichi immoo maal jedheeni ulfi ji'a 5 fi takkulii darbee ba'uu hin danda'u anis wanjalaan nan qabamaa lubbuu namaati jedhee didee jechuudha. Inna namni zarii irraa dhalate namni firarraa dhalate namni obboleessa irraa dhalate nama ta'eetuma dhaabbatee deema amma badii kan qabu daa'ima araashii kana moo isa ilma dhiiraa kana gaharree ga'u santu badii qaba jettanii yaaddu. Daa'ima kana micayyoon tun aga deechutti manatti affananii ukkaamsanii gaafa deechus immoo daa'ima araashii akka waan balleechaa badii qabu mucaan kun daa'imti kun na dhalaa hin jenneeni daa'ima araashii kana maanguddoonni kun dabaddabu jechuudha. Innaa
daddabaa aga oggaa torba guututti manaayis gadi hin baasanii iddoo cillamaa dukkanaa keessa teechisaa. Daa'imti kun haala kanaan guddatee jechuudha. Inna haaluma kanaan odoo jirtu guyyaa kan obboleettiin ishii hangafaa yeroo jalaa boqattutti mucaa kana nyaata mana sanitti hojjetame kana nyaanna mucaa kana dhukkubsatee yeroo mana yaala deemanitti mucaan kun bakka dhukkuba godhachaa dhufe jechuudha. Dhukkuba sheebaa ta'aa dhufe bashiteenyaa ta'e jechuudha. Amma akka haalli irra jiru maaliif zariidha waan ta'eef dhiiga waan ta'eef namni dhiigarraa gaafa dhalatu keessattuu obboleettiin obboleessaaf gaafa deessu namni daa'imti suni daa'ima fayyaa yookaan immoo fayyaa guutuu qabeessa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kana hundi keessanuu beekuu qabdu. Kanaaf barri dhumaa kun mallattoo bara dhumaati malee abbaan haati kan miidhamaa jirtus intala isaanii kan miidhaa jirus ilma isaaniiti waan ta'eef amma micayyoo tana ishiin tuni humna hin qabnu nuti bar shamarranii aga feenis taanu humna hin qabnu yeroo baay'ee lola maatii jalatti bullaa maatii yoo nu hidhanis yoo nu garafanis yeroo hunda jechuudha. Yeroo baay'ee maatiin tokko maal godhu seetanii intala durbaati jechuudha kan cunqursan intala dubaraati jechuudha kan gadi qaban yoo miidhamtee illee itti himattee balleessituu taatee garafamti jechuudha intalli durba. Maaliif amma micayyoon tun himatte wanni ta'aa jiru himatte obboleecha kiyyata akkana na godhee ilma keechanitu akkana na godhette gaafa itti himattu san balleessituu godhanii intala durbaa kana garafanii jechuudha hidhanii deebi'anii ammallee immoo garaatti naaf anaa bireedii argaa hin jiru jettee irra deebite ammas gaafa itti himattutti ammas hidhaniituma garafan malee micayyoo tana furmaata hin laannee jechuudha. Ilmi dhiiraa san hoo anzim jedhanii qallabasa waan inni hojjetu kana odoo dhagaan dhunsuuniif sirriidha jettanii yaaddure akka shamara takkaatitti miirri shamarummaa namatti dhagahama jechuudha. Gizee tokko shamara ta'anii dhalachuun aga nama jibbisiisu bira ga'a. Immoo wanti kun odoo alagaan akkana nama godheellee haata obboleessa haadhaaf abbaa tokkoomu biyya ara gizee tokko wanti tokko miidiyaa kanarratti yeroo dhaga'amutti baay'ee kan nama zagannanuu fi mallattoo bara dhumaa hedduu baay'ee argaa jirra jechuudha. Waaqayyo garuu akka badii balleechaa keenya sun taane akka dhiifamaa fi akka dhiifama isaatitti nu haa yaadatu dhugaa akka gara laafummaa fi arjummaa isaatitti nu haa yaadatu malee badiin biyya lafaa irratti argamaa jiru mallattoon bara dhumaa argamaa jiru waa guddaadha jechuudha. Mee isin maal jettu saanduqa koomentii jalatti mee maaluma jettu mee ashaangullitii boo'ichaa osoo hin taane mee waa jedhaa baafadhaa dubbadhaa dhugaan siniin jedha obboleettirraa gaafa ilmoo uummata jedhan maaltu isinitti dhagahama dhugaa ani jechan dhabes bakka jiraachuu dhalachuu koo bara kana keessa dhalachuu koo hangan jibbu biran gahe jechuudha. Maaliif waa baay'ee dhagaa jirra garuu kun immoo baay'ee kan ulfaatudha jechuudha. Humna ol kan ulfaatu ishii kan ilmi intalli eechumaa ilma eechumaa jedhan dhageenye waa baay'ee dhageenye miidiyaa kanarratti inna baay'ee namatti dhagahama obboloota koo. Ani maatii ishee sanitti hangadde jechuudha. Maatiin ishee guutumatti adabbii jala galuu qabu dhugaa siniin jedhaan. Maali maatiin akkana maatii baalageen dhugaa rabbii siniin jedha. Baay'ee namatti dhagahama.